OMN anaaf onnetii keessa jira ijaaf gurra ummataati sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu qabsaa'aadha. OMN ijaa fi gurra ummataati anaaf ammoo midhaan onnee kiyyaati. OMN jechuun anaaf OMN jechuun anaaf ijaa fi gurra ummataati. OMN የኛ ድምጽ ነውና የህዝብ ድምጽ ነው። የዳሃና የድምጽ አልባ ህዝብ በሙሉ ድምጽ እንደሆነ የታወቀ ነውና OMN ijaaf gurra ummataati. OMN kan Oromooti anis Oromoodha. Namni akkuma ijaa fi gurra malee naman taanetti ummannis ijaa miidiyaa OMN malee sochii takka jiraachuun isaatu itti ulfaata. OMN ta'etti if barree gabrummaa jalaa itti baan. OMN ijaa ummata Oromooti. OMN jiru jireenya keenya keessatti nu barbaachisa. OMN kan sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa tanaati. OMN ijaa gurra ummata kiyyaa anaafillee akkasumatti OMN dhiiga kiyyaa. Ijaa gurra hawaasa uummata Oromooti keessaafu anaafis akkasumatti jiruutiyyaa nafsiitiyyaa maal ibsuudhaaf jechoota na hanqata. OMN ijaa fi gurra uummata Oromooti akkasumatti OMN ijaa fi gurra uummata Itoophiyaati. OMN ijaa fi gurra ummataati. OMN ijaa fi gurra ummata Itoophiyaati. OMN anaaf ammoo jiruutiyya. OMN jechuun hawaasa uummata Oromootiif jiru isaati anaaf immoo lubbuutiyya. OMN ummata Oromootiif ijaa fi gurra isaati anaaf ammoo hidda dhiiga kiyyaati. OMN ijaaf gurra sabaaf sablammoota biyya tanaati. Anaaf immoo ijaaf gurra kiyya. OMN ijaa fi gurra ummata biyyattii tanaati. Anaaf immoo dhiiga kiyya hidda kiyya. OMN ijaa fi gurra ummataati anaaf ammoo midhaan onnee kiyyaati. OMN jechuun kanuma jijjiirama guddaa kanaa'u ka'umsa raanga amma sochoosu jiru matoorii qabsoo keenya OMN dhikkate namni hundi waan beeku. OMN jechuun ijaaf gurra ummataati. Sabaa sablammoota biyya tana keessa jiruuf ija gurra ta'ee ilaa ammaan tanaatti amata afran dabranii eegalee eega dhaabbateerraa ilaa ammaan tanaatti qabsaawaa kan jiru jechuudha. OMN jechuun sagalee uummata Oromoodhaa kan miliyoona 50 ol bakka bu'u ta'uu jalqaba mootummaan kunis beekuu qaba. Miidiyaa haqaa kan Itoophiyaa kana keessa jiru hundarra sadarkaa tokkoffatti akka addunyaattis kan argamudha jechuudha. OMN anaaf onnetii keessa jira ijaaf gurra ummataati sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu qabsaa'aadha.